sponsora kasite mucha magala hiriya sheshefa hiriya turafa maqaisana baresa mucha magala tok magal gift le hedun ke namnu sun akkanama shekati maqaisat tun yala bade enu ni jala yero heddu tiktok ralen du namnu sun nama magala hiriya sheshefi yero ba e sheshefi damin tura biratti arga nama san sponsora kasite mali wan kaleza enu sitti fu sababa enu site baredu badiya baresi mucha magala hiriya sheshefa muktar mukti eywa mukti de nuran sibarat man enu ti sponsor site erbe abdul shakur mucha andredawa enu sahiba enu ti godenya eno sigale biti kisa ki ya sitti base matamila ti sitti uwise sitti fude abdul latif enu ti ati silamaka abba keti natti jijjirachuu qabda ture jechu hutela iskala itkara keessa tette haadhatiyya keessa teessa jette boottu kana sila abbaa kiyya doktor asli nama saba kanaaf waggaa 27 barate as keessa teessisuu qaba jettee booyuu qabda anaa booyuu qabda malee ummata baalee maqaa balleessuun qabdu osoo asli as keessa kaaya jettee bootte sigalee ummanni guddaan kun hin salphatu jechuu abdullatiif asli o doktor asli oromiyat maqaan kee har'arraa kiyyaati lijeeno maal goare na salphifte salphadhu ati akka nama shiroo argeen beeyne shiroo barachitti shiroo amma dachitti argitee itti boottu kana ummanni ati keessaa dhalatte ummata yoo keessummaan dhufte tumaalessa namaa qalu keessaa dhalatte bar sobaabi bar kun dhugaadha ummata sangaa ciibsee namaa qalu keessaa dhalatte shiroo bacbacaa bultee ajooftee diniin saniif boottaa bar akka waan jaannata seente isaayyuu ana hunda caalaa kana gube ka shiroo bulteef boottu moo ka akka waan jaannata seente ummiiti as keessa fidu mana boru yoo ati nama arrabsuu dhiiftachi keessa gassi ari'ani where is daalacha where is angaasa where is taayye warri jawaariin faatti qoosaa ture kaadiremee qaasirraa dhabama ta'e kanni yaadachuu qabda bar where is Dr. Hangasa warri arrabaan asirraa girisaa jedhee mucuqno godhaa ture where is taayye warri sirra gurguddaa warri paaworii qabu gurguddaa jedhan warri siyaasa beeku eessa jiran har'a so si xiffii takkaan sarraatanyaan sanagaajin huteela sanii si ari'uu dandeettii jechuu VAT roobee baalee roobee keessa of marii akka itti qabataniin beeyta dongoraa yoo qabatte malee akka itti marii qabataniin beeytuu VAT oofta moo ilmoo namaa ajjeeftee boodallee warra gumaa nu godhuufi ana kana bar indeet indaminaddaa taaqalle isaayyuu koroonchi yoo gaara washaatitti sakkartee qilee wajjin tarte hoo sidhabuun barbaanu nuti jiraattee asirraa nu arrabsu wayya sidhabu yoo gaara washaa kanatti tarte hoo osoo baaleen geettee shirshiriin jedhin ilmoo keetirraa maa duuta jaartii tee tadhabaan argatte tanarraa maa duuta takarattee fuute tanarraa maa duuta obboleessa kiyya ummata kee maa salphifta obboleessa kiyya osoo akka anaati piliis ummanni sabni ati keessaa dhalatte saba kabajaa qabu baale jechuu baale lafa quufate lafa gabbinaati lafa qamadii isiitti miti biyyeen isii dawaati jawaara dhaammataa warri mana oolee jedhani bar sigale miti biyya dhukkubsataan itti fayyu baale biyya maseenni itti dhalu baale sigalee dhaqee achitti jechuu dargaan kun buna dhaabee du'aayii godhee fi beerri dargaa jedhanii dargaan kun yoo qaqqabate maseenni illee hin dhala dachii baale irratti biyya miskiinni akka nama Ameerikaa deeman kanatti deemee yoo tolchee lafa qote lafaaf jaartii kennaniifi akka Ameerikaan waraqaa namaa kennitu kanatti green card yellow card namaa kennitu kanatti yoo ati sirritti lafa qotte lafa sii kennanii mana sii kennanii intala sitti fuudhanii abbaa biyyaa taate irra jiraattu baale biyya shiroof boottu miti dhugaa sitti himaan abbaan feetan na jibba abbaan feetan na jaaladha baale እኛ የምናውቀው እንደዚህ ነው ዓለም የምታውቅ እንደዚህ ናት ባሌ ሚስ አሜሪካ ነው አሜሪካ አሲንገረግ ጀላ ከናና አናጂና ከና ይሆናልተ ማክ እንዴ ኦሮሚያ ኬስ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ብየዋት አይተ ቀበኒ ሲደርባን ባረገመት ሲደርባን ባሌ ማለጅራ
garaagarummaa baaleef su'uudii mee maalinni qabanii waabee gamna si darban waabeen akka baaraati dooniin baatee dhayxu kana jechuudha. Biyya akkasii biyya of dandeette biyya guddoo san keessaa dhalattee yoo bulte shiroof boottu akka nama yaana seentee boottu boo'icha keessa tartee haadha kee haateti sadaqaa kaadiree hawwitu aysa qaxxata mandee ምነው እንደዛ አይነት ቤት አኒ ከናሲ ከና አኒ ምስኪን ነቴ አርግቱ ኩን ማንነቴን አታቅም ሰጣለሁ አንድ ቤት ችግር የለም ኮሜንት ማሂተን ቢየን ስናይዱ ኮሜንት ገዲስ ያባዋን በርባዴ አበረሱ ባራ ገዲስ ኮሜንት ሲገለ ሼካሮ ቤት ያነራ ደደብኝ ቀብደኒ ጋፋ ይስኒን በይነኑቲ ኦልቀምነ ጋፋ ንሮ ተቅሱ በርባዱ ሞይቲ ምናየቹ ቢኮዝ ጋፋ ረኮ ኢኒ ረከተቲ ወጅ አባወር ኮሜንት ይተን ኩን ውሾች ገዲሳ አባን በርባዴ መታና ዳበቱ ሲገለ ሼካሮቤ ወር ያረ ይሰጃለቱ ጋፋ ኑቲፍኑ ሂምቤይታ ነማ ሚዲያ ከነራ ፊዴ አካ ፊንጫን ጋላ ኡፍኬስ አልባኤ ሼካሮቤ ቆፋ የቹ ለመጀመራ ጊዜ ነምኒ አንቲ ደደቤ ኢትከሳረ ኢትደደቤ ካን ኢትከሳረ ኪሳራን አካ ሚላና ነሙደተ ጅረኛ ከየከተተ ነሙደተን ቤ namni di rabbi qoma qabu akami akkanama xiqqees akami girrisaan manjit abo girrisaan kun sitti fuudhe bar girrisaan umraa si geesse bar girrisaan soodare torban tokko siif haadha manaa kee bashannan siise bar hayaa an qabduat kabajaan qabduat girrisaan walitti bu'in salphatta girrisaan kaayyoo qaba dhugaa deeggara dhugaa jaalata osoo maa akka keessan taate maannim gabtoo agaruu laay mangisti yoonaalikko an guyyaa lama wal jala adaanachiin osoo waan gaarii isii qofa dubbadhe osoo girrisaan tuqin galuu danda'ama. Si galamiti hunda caalaa ati mootummallee deeggare feetu mootummallee ta'i akkaataan itti haasoftu kun ummata ati keessaa dhalatte hin maxxanuudha. Dubbiin kiyya ijoon kana ummata baala siin fakkaatu ummata sikkoo mandoo siin fakkaatu ummata oromoo siin fakkaatu. Saree qofatu iyyuu bakka nyaateef lola jechuudha. Sareen ta'in obboleessoo minnoo ante akka nama guyyaa tokko firaasha gaariirra bulteen beektu maali? Osoo madabii irra gangalattu taayifiin gamanaan tukaanni gamanaan tuyaanni si nyaattu finfinneedha itti maali? Aboo namni maan nuun jira? Ndee maali? Akkuma namoota akka algaa bareedarraan bulanii maa godhatta? Intaloon tun durbummaan qabdu jennaani tawarri keessin fuure bakkaatu si maxxantu jettee ofirraa ariinanii tabiraa sitti fuune ba sirraa jijjiirre ummanni ati keessaa dhalatte jireenya keeti miti niitii kee sirraa jijjiire bar kalbi maaliif akkana taata maali ujoolleen maan harargee taati jiruun awwaaltu sun warri kaleessa umraa si geesse muktaar sun obboleessuma amma murti guutoo fa'aati murti guutoon badaa ta'uu danda'a gaarii ta'uu danda'a. Mucaan Abdul Shakur jedhamu ka halkan obboleessa V8 ammati boottuuf kana osoo atin argin si erge Dirredawaa keessa si bashannan siise ujoollee dirreeti. Habibi ani ka osoo waa takka hin qabne ka birii takka hin qabne biyya baqaa keessa taa'ee mataa miilatti sitti uwwisee sitti fuudhe. Sababa bakka ati argeetteef kana sababa akkasii ta'e obboleessa keeti shaffila ujoollee baaleti. Rabbi si haa xiqqeessu maanu xiqqeessit lamin yoonaal lafa kenna miskiinnuu dhufe qotate horii nuu eege irraa tujjaare ka dalagaa dide ka qonna wallaale ka qabneetiin darbaa jirra wannummaan akka nama biyya hiyyeetti waan nyaatan hin qabne keessaa baatet shiroo torbaan bulteef boottu maa inni dhaqo maali aannan Mama wata dirra mal goota aannan harka lamaan elmanii idee qoraatanii dhuganii barbaadatti. Bishaan yoo gaafatte ganda asitti dhalattatti aannan ideen jala teette dhuyda. Nyaata ati nu garsiiftu san si galee yoo feete gabataa keessa yoo feete qorii keessa yoo feete jaayii keessa harka asitti raratte utubatti si hidhanii akkatti nyaatta bar. Oromiyaa keessaa dachiin quufa dachiin nama jahaatamaan akka nama sadaqaa mootummaa raashina mootummaa fudhatuutitti gabataa tokkocha keessa namni jahatamni nyaatu baalee malee jira takka dirree sheekanaa Huseen dhayxeen beeytu ati gowwa maal akka waan nama biyya barri itti bu'e irraa dhufe midhaaniif booye kun baktiin rabbina haa nyaatudha wallaahi baalee tiyyachu qorii kana
qorii miti gabataa utubatti si hidhanit dhaabattee akkanatti akka dhaabattee harka lamaan orrarattee nyaatta. Ati nyaattet abbaan kee nyaatet akaakayyuun kee nyaatet akaakiyyeen kee nyaatee hin dhumuu jechuudha. Dachii akkasii keessaa baatee naaldiin akka nama beela akka gaaflattee binaan argini shiroonutti boota ushatnoo ushatnoo soba warri jettan deema baaleen dhaqa. Sargima nama laafaa wayii dhaqa. Sargima nama laafaa wayii dhaqa ani sobaadha jechuudha. Yoo isin gabataa mukatti isin hiitanii hin nyaanne ani sobaadha. Dhuguma shayitichi dhugaa qaba. Beela keessaa dhufe biyya beelatii dhufe sobaadhaan kijibdu afuuftudha. Tiktookii kanarraa bada. Dhaqi dirree ishee kana Huseen. Wallahi dhugaa rabbiiti. Dhugaa sitti hima. Mukatti si hidhan qabuu hin dandeettu. Teettee nyaatuu hin dandeettu. Dhaabattee nyaatta. Dhaabattee namni quruuran akka ishee gaaroo beekuun masalaalii irra bahee nyaata. Masalaalii koree nyaata yookaan akkanaa kun. Dhaqqabeetu nyaatu bar baaletti. Ishee gaaroo bee. Wallahi masalaalii koree yoo nyaate malee daa'imaa fi namni gabaabaan dhaqqabee nyaatu gabataa keessa sobaa kun dhaabbattee nyaatta ba. Biyya akkasii biyya gabbattuu san keessaa dhalate shiroof boonu ishee madellam indee ishee madellam indee min ማለት ነው ህዝቡን አይመጥንም hawaasa ati keessaa dhalatte hin maxxanu haasofni kee jechoonni kee gochi kee maasii taraa miti. Maasii taraa miti. Makiinaa maasii bitanii miti. Maaliif hoteela si bulchanii miti. Hoteela si bulchuun muudii sitti qabachuudha. Warri oliin si deeme sun ummataan si afaan buusu afaan si buusuu miti. Osoo si fayyaduu barbaade mana sii kenna. Kennaa yoo sii kennan. Sii galee miti. Kana isini galee hoteelli birqi miti. Bar hoteelaati boottuuf kana diyaaspooraan jaartin biyyatti waa investi godhuuf jettee dhaqxee doolaara 440 qabattee iskaayilaay hoteelii kana diyaaspooraan jechuun warri rabbiin laaffisee qabattee dhalaa durbummaa qabdu. Ta Itoophiyaa keessaa number 1 jedhan tana fidanii fi achitti dubrummaa irraa fuutee ganama deebitee tiraaqa ofii oofti bar. Akkana bar. Online buuk godhanii dhalaa bareeddu ta dubrummaa qabdu ta takkaa ati ijaan hin argin sagalee hin dhagayin achitti balleessanii yoo jaartiti isteeta biraa jira inni achitti dubrummaa irraa fudhatee hoteela iskalaay hoteelii ati boottuuf kan sigalee miti ganama lammata xiyyaara koree Ameerikaa deebi'ee tiraaka ofii oofata jechuudha. Qallaannoo minno waan ta'e bakka zinaan itti dalagamu haadha tiyya geessa jettee bootta. Iskalaay hotel full option jechuun bar emsi kafallak dhugaatii kafallak maxaxxaat kafallak mabilaat kafallak inda ማለት ነው maali bakka siifuu rabbi haadhiisu haadhateetiin tamanyaa'in obboleessa kiyya duniyaa halaala mana san caalu haadha keetii ijaaru rabbi si haa godhu obboleesso rabbi sirra haa jijjiiru obboleesso gajjariitiin hin dalagadhu obboleesso ummanni keetu kana caalaa sii godhaa dhiisinurra. من أين تنو سد أدق هرا هندبرا هندب إسحاق يوكني قدنا نمان فين بار أبولة سوفيه ثي كلبين أكدروا فين بيكو أبولة سوفيه ثي بار قوبات شيكا إنو كيرو ثق شيكا قوبانو شيكا مالي أصل سروكو نما قدنا أبولة سوفيه من بربان الأوفي قربان أجيان لا ثلاث نقراجر كتا قرانا جزء أفرقا فقراجرني هي سيبر هي سيبر فورد برتاي فيديو راورا بياريو ماليش نبا غاف جباته ونو نقرا فيبر ناس تقراجره بالغي سدادك أنا ندري أين الشيخ ماريتشي علاكم وجولين باله سجمر كوني وغوري غبره أشيت غله يوكين درسوما أشيت غله أشيت تفه يوكين هارأتو يو مودف دكه achitti garaa bakka biraatti fideta yamale kara alaabaat imbaaroo kana fideta yamale ijoolleen baale shankora fakkaatti maa dhiira baale abbo tama beerri kaanii kan bareedumarraa ulfi garaa bahu kana miti dhiirri baale maa asirratti argaa jirra walau kana singilmaama abdii muktaarama beera meeqatu jaalatee maraataara kunoo jaartiin qabu singilmaama ilmoo qabu
ijoollee baalee shankoora fakkaatan shankoora dhedheeraa kana babbareedaa kana nuti qabee ijoollee baalee tajaartiin namallee laalteetiin akka daawwitti keessatti uf laaltee boottuuf beeyna malee waan tuqaa fakkaattu yeyyii fakkaattu yeyyii raqa qofte fakkaattu takka sheekaa roobe ani awwal marraa arge rabbi akirallee isuma na haa godhu rabbiin kiyya yoo na jaalate amma booda fokkataa baaleen keessaa bahu sheeka roobeetitti akira na haa godhu achalaa qabne najjinaa minal sheeka roobe sheekota babbareedaa gizee daawwaa himtu gizee nama gorsitu aboo akka daawwititti waan isaan keessatti haasayan ka keessa fi gubbaa rabbii bareeche ka akka ustaas ibsaa kana fa'a jirama sheekota shabaaba ka shabaabummaan isaa hin injifan sigalee abboota keenya gurguddaa du'aayin isaanii maqbuul yoo du'aayin namaa godhan achumatti kun fayyakuu taatu ka akka baabaa ishee abdusalaam kana fa'a beeyna barnu warra baalee eessasi beeyna na aldiinak suqa maalini tun dikeen jedha bara hin saalfattu sanu ara namni waan tokko akka garaa ofii waan ta'u bara biyya ofiitiif dhaba abboota ofiitiif dhaba obboleessa